ورحمة الله وبركاته. نبي تجاري أتي لبو تيتف قبض بكسني يو به بكي أتي لبو تيتف كنيته يو نمني براسين فدي جرينيا لبو كيتف قبض في صدركا أتي جرينيا كيتل قد بو جرو نمني هدوم بكتانا قلبين هن هبتن يرو هند لبو إساني بودا آنسن تن وني فدو يرو هند أكا جريني نما سنين قد بو تاسيسا مالف yeroo hunda nama biraa lubbuu ta'e dura waan aansituuf atin yeroo hunda duuba jirta. Wanni hundi atin yaaddu siif hin milkooftu. Maaliif nama atin of dura aansitu wanni atin itti garsiiftu akka lubbuun ta'e nama sanii gadii itti mul'ista. Kiiloon atin nama sanii qabduu fi bakki atin lubbuu ta'etirraa qabduuf bakka akka malee guddoo tahuu itti mul'ista. Garuu yeroo takka yeroo si dammaqsanii si garsiisan akka lubbuun ta'e waa hunda dura of dursuu qabdu. Yeroo dhimma kee booda aansitu nama biraa of dura aansitu nama dhimma ofii beekuu miti nama bakka yaade gahuu miti nama karoora isaarratti cicceen galma gahuu miti namooma irraa baatee jirta. Kanaafuu dogongora sadii kan waan kanaaf nama saaxilu viidiyoo kana keessatti isin qabadhee dhufee jira. Dogongora tokkoffaa yeroo jaalallee ta'e waliin deemtu yeroo isii tana lubbuu tante olitti ol guddiftu dhimma kee kasilaa hojjechuu qabdu. Isii jettee yoo dhiifte karoora kee jireenya kee yaada kee hamilee ta'e ta duraan hamiltu waan fedhe haa ta'uyyuu yoo isiin dhimma kee kana hunda ka dursitu tahe dogongora guddaadha. Tuni dogongorri kun yeroo hedduu akkamitti dhufa yeroo hedduu dogongorri kun haala atin hin yaanne dhufee osoo atin quba hin qabne jireenya kee keessatti guddatee bakka guddoo gahee isa hanga gaaraa gahu kan atin keessa bahuu hin dandeenye of agarta. Yeroo tokko yoo of duuba deebitee ilaaltu dogongorri kun kan atin yeroo jiraa hayyamte tahuu of hubatta. Maali dogongorri kun? Fakkeenyaaf shamarran waliin deemutti jirtu hedduu kan atin jaalattutu jira. Ispoortii haa ta'u, jiim haa ta'u, amma fedhayyuu haa ta'u dhiira hedduutu jaalala isiitiif qabdu mul'isatti suutatti harka isii seenee fakkeenyaaf hiriyaa ta'e bira deemtaa kubbaa tapha deemtaa jaalallee achi dhaqee bar waa nyaadhee bar lafa dhahee bar muka koree bar wanni akkanaa kun dirqamaa miti. Isiin sin gaafattu atumatti itti himasitu ofumaa cinqama bakka tanatti dhalaan badii hin qabdu. Yeroo dhageessu dhalaa jettu dhiirsi kiyya na waliin hin mareetu waanaan himuu jettu waan beekuu qabdu akka inni itti gaafatamaa tahe maaliif waan duraan barsiise irraa dhabde itti jijjiirame. Yeroo intala tana waliin deemu ture yeroo birciqoo bishaanillee dhugullee itti himuu ture achi deemuutti jira irraa bahee jira taa'utti jira waan kana hunda dhabdee wanni tuni hundi hiika guddaa hin qabdu waan takkallee hin dabaltu akka namni kun jaalatee hin qabne hin fakkeessitu. Namni inniyyuu jireenya isaatti shaagalama waan jiruuf itti dhiisii yookaan hidhaa keessaa hin baane siinta. Dogongorri lammaffaan waan atin jaalatu duraanuu hojjechuu turte eega isitti dabalamte isiif jecha dhiisu. Dhiisuun dogongoratti na hin fudhatin waan hamaa yookaan haraama yoo tahe waan badaa bultii teetiif siif hin taane yoo tahe bareeda tan waan akkasii irraa si dhorkitu jabeeffadhu. Ta'an baanu tanaa miti. Fakkeenyaaf intalli yoo si dura dhaabbattee waan atin duraan baratte waan dubbisuu nama mana kitaabaa deemuu jiim dhaquu amala kee kan sirraa balleessuuf yaalti. Kitaaba manatti dubbisiin jetti manatti ni shaagalamtaa jiim dhayxee dhalaa adda addaa achitti agartaa siin jetti. Tana jaalala isiif qabdu jecha waan lubbuun ta'e isii duratti baratte dhiiftee karoora atin jireenya keetiif qabdutu si jalaa jeeqama. Yoo irraa hayyamte jaalala lubbuu ta'eetiif qabdu isii dursiti jechuudha. As deebitee lubbuu ta'e mashkuula gootaa yaada itti buuftaa nama ati lubbuu ta'e caalchifte jaalattu ilma namaati borusiif hin beeku ta'a mala. Borusiif hin beeku ta'a bakka har'a irra jirtu jabeeffadhu. Yoo intalli haalli atin irra jirtu kun karoorri atin baafattee irra deemtu hin tahiniif jala hin deemin ta'a akka atin feetutti si waliin jiraattu argatta. Isiinis ka akka isii waan hin dhabneef jaala isii asumatti dhaabi. Obbolummaa kaleessa walitti isin fiddatu isin jidduu jira wal loluu fi wal cinquu wal wareeruu wanni fide hin jiru. Wanni guddoon waan amata hedduu ijaaraa turte isii itti ifaajee amata meeqa tolchite yoo isii jecha dhangalaastee isii jecha alifitti yoo of deebisteedha. Dogongora sadaffaan waan yeroo hunda dhiirri jibbitu keessa kabajaa dhaba. Jaartiin jaarsa kabajuu dhabu. Namni tokko haa dhaabbatu 10 haa dhaabbatu tokkuma kabajaan nama duratti kabajaa siif dhabdu waan si
seenaa takka gaaf tokko bakka konkolaataa dhaabbatanii irraa eeggatan dhaqee rabbii na uumettiin kakadha. Jaarsa guddaa rifeensa arriitu achi dhaabbata. Jaartin isaa akka isiin itti iyyitu akka ilmoo xixiqqootti illee namni hin iyyinetti itti iyyiti. Nama dila achi dhaabbatu keessatti arrabsiti hanga hancufa fuulatti tufuu geette. Akka isiin itti iyyitu osoo mana jiraattayyuu akkasitti ittiin dubbatu. Jaarsaaf jaartii dhiisi. Namni wal hin beeyneyyuu namarratti akkasitti walitti hin iyyu. Dila isiin arrabsitu kana hunda lafa laala. Boodarra deemii makiinaa keessa borsaa naa fidi jettiin. Deemee fidee dhufe. Wallaahi guyyaan dhiini kiyya dhibba nagalee ilma namaa akkanatti miidhan arge yoo jiraate guyyaa sana. Kan jedheen obboleettiitii yoo jaarsa kee kabajuullee dhabde. Nuti ummata as jiru kana kabaje. Jaarsa kee akkanatti nama duratti xiqqeessuun waan hamtuudha. Yaa rabbii kiyya bakkuma tanaa na oofi jedhee rabbii kiyya kadhadhe afaan na nyaatee obsuu dadhabee wanni an irra sodaadhe nama lamaan na duratti wal qabu tan ana har'a jidduu seenu irra of qusadhe. Duuba har'a intala waliin mana nyaataa dhayxee osoma waliin taa'utti jirtanii dhalaan wayii miseejii siif barreessite osoo hin hubatin iyyansaa fi arrabaan yoo si eegalte birciqoo bishaanii yoo sitti nayte har'a bishaanii bura ammoo zayita laffaa sitti nayte. Wanni irraa siif jiru jaalala isii asitti ofirraa dhaabuudha. Sababni ilma namaati nama waliin jiraata namaaf bilbiluu dandeetta namni siif bilbiluu danda'a. Ilma namaarraa wanni an ajaa'ibu nama umurii hanganaa kan daa'ima hin ta'in amata 25 jiru kana kaleessuma wal barteeni akka inni nama tokko hin bilbille namni siif hin bilbilu namaan haasa'uu hin dandeetu akka nama suuqa wayii bitadhee godha yoo jette dongoraati. Waan akkanaa kana yoo hayyamte dongora. Wanni guddaan ani isiniif dhaamu dhalas haa ta'u dhiiras haa ta'u mallaqa keetiif si jaaladhe bareedina keetiif si jaaladhe. Intalli mallaqaaf yoo si jaalatte hangoo mallaqa atiin harkaa qabdu qofa waliin deemtan. Mallayni dhumannaan achitti dhumatte. Atis intala bareedina isiitiif yoo jaalatte miliyeena isira bareeddutu jira. Gaafa san addaan haftan isii hangi atiin waliin jiraatu hanguma dhalaa isira bareeddu agartuuf qofa.